Handhuura Oromootaa dachee seenaa eeraa fi seera Oromticha ganamaa giddugaleetti biyyaa Finfinnee. Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee. Magaalaa guddittii Oromiyaa fi biyyoolessaa, teessoo gamtaa Afrikaa, giddugala diinagdee, hawaasummaa fi siyaasaatis Finfinneen. Finfinnee, yaa Finfinnee, mata burqaajine kan waaqni nu kenne, ansarraa fagaachuu nama taane. Sadarkaa Finfinneen irra jirtu mootummaan naannoo Oromiyaatiin hojiilee misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiruu fi karoora fuula duraa ibsuun dura hidhata seenaa Finfinneef uummatni Oromoo waliin qaban akkasumas seenaa hundeeffama magaalaa Finfinnee of duuba deebinee ilaaluun barbaachisaadha. Finfinneen akka magaalaatti hundaa'uun isheetiin dura Oromoota galaantu Oree Damboobee, Yaasee Elmatee, Qotee Galfatee, Dilbii Guutee irra jiraachaa ture seenaan akka mul'isutti. Naanniin Finfinnee Oromoodha. Oromootu irratti eebbifata. Oromootu irratti guddifata. Oromoo irratti mul'ata. Haji Seemaayitti gara mootummaa nama tokko mootummaa dhiibbaa godhuun ilmaan Oromoo irraa buqqaatee dachee nama biraa ta'a. Dur Oromoon achitti irreeffataa. Achi ka'anii immoo bakka amma aadaa fi turizimiin itti irratti ijaare kana masqala irratti, irreecha irratti achitti horii qalanii, wal eebbisanii, walii galanii bootaa amma aadaa fi turizimiin irratti dhaabbate kana akka jedhamu hin beekna. Seenaadhaan. Tuulama sadeen jedhamu naannoo kana qubatee kan jiru. Tuulamni sadan kun tokko daachi. Daachi hangafticha tuulama keessaa. Daachi kun immoo gosa sadii qaba mataansaa. Gosa gurguddaa sadii qaba. Isaanis Galaan, Jaan Galaan, Jaan Bachoo fi Jaan Jiillee jedhamu. Asitti maal argitaa Finfinneedhaan wal qabsitee Finfinneentu wiirtuudha Oromootaaf. Uummanni Oromoo Finfinnee akkitti ilaalu handhuura kenna. Bakka handhuura kenna jechuun bakka handhuurri gartee jalqaba asitti dhalatee handhuurri isaatti lafatti awwaalame waan ta'eef hunda isaatiif lafa giddu galaati. Oromoon Tuulamaas wiirtuu sirna gadaa isaanii Odaa Nabee godhachuun wayita wal bulchaa turanitti Finfinneen caffeetumaa, dirree araaraa, irreechaa fi sirnoota aadaa garagaraati itti adeemsifachaa turan. Bakka xinti Oromoo waaqatti kadhatee bahee fi hiyyeechi illee biyyuma fe'ee dhufee asitti hin durooma. Maali dirreen sun dirree guddaadha, dirree bal'aadha. Gadaadhaan bulaa ture Oromoon naannoo kana maayidhaaf walakkaan Finfinnee galaan kun obo amma hora kana ol qabee gullalleedha kan jiru. Isaa gadi immoo galaani kan jiru. Amma dhaqeetoo laga Awwaash ga'us karanaan galaani. Warra Dabalee Ayyuu jedhu, warra Munaa Tufaa, warra Ganamaati. Warri kun immoo ijoolleen isaanii kan waamamu warra Yeshii Dabalee. Amma Yeshii Dabalee jetti taaksiin illee hoggaa waamtu. Naa lafti kun hundumti isaatu waradaan amma jiru kun lafa Oromooti. Magaalaa Finfinnee kana yeroo fudhannu seenaan isaatiinis aadaa isaatiinis Finfinnee fi uummata Oromoo addaan baaftee kan hin dandeenyee fi dachee isaa akka taate seenaanis kan himuu fi ammas immoo qabatama wanta lafarra jirudha. Oromoon Tuulamaa handhuura Oromiyaa Finfinnee fi naannawaa ishee sirna gadaa wal bulchaa turantu sirna gita bittaa nafxanyaatiin dhiibamuu fi weeraramuu eegalan. Oromootti gaafa duulan Oromoonni karaa kaabaa kun qawwee of harkaan qaban waraana malee biyya fardaa kanarra deemuu waan hin dandeenyeef asiin socho'anii karaa naan dhufan goobana qabatan karaa kaabatti biroo nagoo qabatan caacaa doobbee qabatan. Oromoota karaa kaabaa warra bichuu fi jidda kana qabatanii duula gaggeessuu qabanii kaan kiristaanaan ofitti makan soddaa godhatan intala kennaniif intala irraa fuudhan soddummaadhaan erga jara qabatanii booda nan waraana hoggaa jedhanii qawween qaban jarri kun dirqama soddummaa firooman amma humni Oromoo qawweedhaan mo'amuu qabee dhawaata qawwee of harkaan qabanii fardaan mo'achuun amma yeroo baay'ee hoggaa baay'ee turanii jiru ofirraa ittisaa yeroon garuu yeroo fardii fi gaachanni eeboon tajaajila ittiin kennine dhufe
qawween urufatti nama fagayinya nama rukuttu dhufte. Kanaaf jarri kun harka kennate. Moggaasawwan iddoo irreecha isaatii, iddoo daawwan garaagaraa, iddoo burqaawwan garaagaraa, iddoo madda garaagaraa itti ofii isaatii waamu qaba ture. Kan egaa har'a adeemsa keessa sirna gita bittaa kanaan kan manca'e, kan irraanfatame, kan bal'aan isaas kan haalame jira jechuun hin danda'ama. Mootichi Minilik gaara Xuuxxoo yookaan Inxooxxoorra waggaa 12 eegga jiraateen booda bara 1879 gara hora Finfinneetti gadi bu'uun Finfinneenis yeroo kanarraa kaatee teessoo mootummaa taatee tajaajiluu itti fufte. Dirqamaan harka laattee fuula ishee gita bittootaatti dugda ishee immoo uummata Oromootti laachuu eegalte Finfinneen. Bara 1879 baatii sadassaa keessa hundeessan achitti. Maqaa kana maal haa jennu jennaan ishiin Addis Ababaa jettee mootittiin Xaayituun. Oromoonni immoo varshinii biraa dhiyeessan yeroo isaan shaggar jedhaniin. Maqaan kun yeroo tokko ba'e falmiidha. Falmii Addis Ababaan jedhu san Oromoonni immoo lakki shaggar jedhan afaanuma Oromooti. Isaan immoo Addis Ababaa jedhan warri mootii. Amma dargiin kufutti Oromoon shaggar baanaa jedha. Kun shaggar buunaa jedha. Finfinneen bakka horaa isaanii dhugaadha. Lachuu afaanuma Oromooti. Kanarratti waan wal falmamu jiru. Shaggarii weellisnaa Baarzaafii shaggar qarree jedhan. Baarzaafii shaggar qarree kuni muura kuni mala mala. Baarzaafii shaggar qarree kuni muura kuni mala mala. Ilkaana babaa qabdii kuni tuma kuni wala wala. Majenna. Addis Ababaa kan jedhu sun maqaan kun mootii Minilikii wal qabate babal'ina Shawaa maqaa jedhamuun wal qabate kan dirqama itti kennamedha biyya Oromooti jechuudha. Maqaa duraan jiru jijjiiranii maqaa haarawaa moggaasuun qabsoo seenaa barbadeessuu keessaa isa tokkoffaadha. Finfinnee saniin yookaan immoo caffee tumaa saniin yookaan immoo shaggar kan jedhamu Oromoo Shawaati. Shaggar kan jedhamu santu Addis Ababaa jedhama. Seenaawwan dhokatanii jiran magaalaa Finfinnee keessa sirna dabreen walitti qabamuudhaan seenaan kun dhokachuudhaan iddoon seenaa kun baduudhaan seenaa saba kanaa balleessuudhaaf sirna gita bittaa hojiin hojjetaa ture bal'aadha kan jiru. Humna bittaa jala waan tureef faayidaa tokkorree magaalittii keessa akka dhabu ta'e. Yeroo sanatti lafatirraa fudhatame, qabiyyeetirraa fudhatame, aangoo fi dinagdee dhabe. Kanaaf mana barumsaa takka irra hin qabu Finfinnee keessatti. Garuu faranjoonni fi araboonni dhufanii asitti mana barumsaa banatan. Ingilizoonni qabu mana barumsaa. Faransaayiin qaba, Armeniin qaba, Hindiin qaba. Ammarree jiru manni barumsaa sun. Warri gita bittaa immoo nu bitaa turan afaan Amaaraatiin nu sittaa barannu garuu hin jiraa jechuudha. Ummatichi garuu mana barumsaatii muti afaan isaatiin akka hin dubbatamne godhamaa ture. Amma seenaa jiraan bee afaan Oromoo Finfinnee keessa. Afaan Oromoo afaan magaalaatii miti afaan baadiyyaatti bee. Amma waggaa 25ffaadha. Erga afaan magaalaa ta'aa dhufe jechuudha. Ammayyuu wallaansoo guddaarra jira. Wallaansoo guddaarra jira. Afaanumtuyyuu magaalaa seennee jechuudha mana barumsaa dhiisiti. Magaalaa Finfinnee qofaa miti magaalaa hundumaa keessa seenne afaanichi. Qabsoon amma yeroo ammaa dhaloonni ammaa magaalittii afaanicha magaalatti galchuu abbaa dinagdee ta'uu yoo aangoo fi eenyummaa kee kabachiisuu barbaadde jechuudha. Abbaa dinagdee ta'uu baadiyyaa keessatti qofa odoo hin ta'in afaan kee aadaan kee magaalarree seenee akkumatti magaalatti galte kana aadaan sunis magaala seenuu qaba. Namni aadaan qabne eenyummaa isaan beekamne hin jiru jechuudha. Mana barumsaa bichaa Finfinneetti battee maal goota afaan kanaan dubbattu malee. Mana barumsaa san keessaan eebbafamu immoo namni tokko dinagdee keessatti hirmaatee yoo bu'aa fi eenyummaa isaa kabachiise malee akkamitti ta'a hin ta'u. Kanaaf hojjetamuu kan qabu irratti jechuudha aadaa irratti afaan irratti seenaa keetii irratti eenyummaa kee dinagdee keetii irratti hojjechuu qabda jechuudha. Sirni gita bittaa naaftanyootaa Oromoo Tuulamaa Harkaa gadaa isaa mancaase gadaan buluu nafee
uummanni abbootii biyyaatiin buluu eegale. Erga gadaa laaffisaa dhufanii maaltu uumame? Abbootii biyyaatu uumame. Abbootiin biyyaa naannoo kanatti jechuudha baay'eedha isaan. Irra caalaa garuu kan beekaman karaa kaabatiin Tufaa Munaati inni Gumbichuu. Gumbichuu. Asitti warra Duulaa Arra'eeti. Duulaa Arra'ee jedhama. Jaalatti irra kan jiran abbaan biyya naannoo kana. Warra Duulaa Arra'ee jedhama. Karaa Kotibeetiin immoo warra Allooti. Warra Alloo Bunee isaani. Gama naannoo irra Tiksee Jimaati. Karaa Jamoo kanaan. Asiin eekan immoo warra Habeebee Tufaati. Abbootiin biyyaa. Karaa kibbaa kanas jiru. Abbootii biyyaa bebbeekamoon jechuudha. Kuni gosoota Oromoo naannoo Finfinnee keessa jiran. Abbootiin biyyaa Finfinnee bulchaa turanis muraasa kaasuudhaaf duree waraanaa fi abbaa biyyaa gosa Gumbichuu Tufaa Muunaa Baddaa Dilallaa bulchaa ture. Kan akka Qajeelaa Dooyyoo, Qajeelaa Dambii, naannoo Birbirsa Yaayii kan amma Araadaa Goorgis jedhamu bulchaati kan ture. Guddataa Araddoo, Soraalummee, Abeebee Tufaafaatu Finfinnee bulchaa turan akka seenaan ragaa ba'utti. Abbootiin biyyaa kun humna Minilikii fi Goobanaa hin beeku. Qawwee isaanii qabatanirree arganii jiru. Uummanni garuu hin beeku. Kanaaf nama isaan irra jiru rukutuu qaban. Eeboodhumaan, goraadeedhumaan, fardaan wataadara baay'ee jalaa fixan Goobanaa fi Minilik jira. Sirni Kitabittaa maqaa lafaa Oromoonni ittiin yaammatan maqaa haarawaa isaaf mijatutti moggaasuun seenaa dabsuun gochaa yeroo sana raawwatamaa turedha. Bakki amma nuti jirru kuni magaalaan amma markaatoon kuni markaatoo jedhama malee buufata raariidha kan inni jedhamu. Magaalaan Dhuur Finfinneen Piyaasa Guuteemtu Birbirsa kan jedhamu. Garri naannoo Shiraatan jiru Dhagaa Araaraati kan jedhamu. Maqaaleen sun jijjiiramanii har'aan tana maqaaleen duraa sun hin beekaman. Magaalee kana jijjiiramuunsaa eenyummaan uummata kanaa eenyummaan seenaan magaalaa kanaa akka wajjin baduudha kan godhe. Naannoon 4 kiiloo ammaa Caffeetumaa jechuun waamaa ture. Oromoon jaan meedaa ammaatiin urufa boombii masqala dababaayiidhaan hulluuqqoo kormaa maarkaatoo gara kibbaa sulula garbii sabaattanyaadhaan qarsaa jabbii naannoo ammaraa saayiluu safar jedhamuun arbuu irreechaa jechuun kan Oromoon waamaa ture kan jijjiirame ta'uu kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaatiin maxxanfame ifatti kaa'a. Lafa sanarra kan ture saba Oromooti. Sabni Oromoo yeroo lafa sanarra ture leegaasii garaa garaa qaba. Odeewwan garaa garaatu jira, lafatti tirreeffatutu jira. Moggaasa garaa garaa moggaasa ofiisaatti waamaati kan ture. Egaa moggaasi kun hambawwan yookaan leegaasiin saba kana har'a jiramoo hin jiru kan jedhu yoo laalle bal'aansaa ukkaamamee badee jira. Bara waraana Xaaliyaanii irraa kaasee gootota Oromoo hedduun naannoo Finfinneetti seenaa hojjetanii darbanii fi seenaan isaan yaadatu jiraachuu isaanii ragaaleen seenaa qabatamaadhaan dhugoomsu. Bara Xaaliyaanii sanii ilmi Raas Kaasaa Abarraan marseetoo bule. Maaliidhaaf karana karanii Finfinnee Xaaliyaaniidha harkaa fudhachuudhaan marsan. Zawudeen irree hin jira, Abbabaan irree hin jira, Abarraan irree hin jira. Abarraan suni daa'ima ta'eeti istirateejiin inni Finfinnee qabachuudhaaf socho'ee itti tolle jalaa fashalaa'e. Kanaaf gaddaniitti faarsu. Gaddan yaadatu jechuudha Abarraa jagna waan ta'eef. Simbirroo mukarra ta'e seeraan baarambaan agootee baalaallaan faranjiin salaalee ceetee kambaa kambaan agootee Abarraa. Abarraa yaa ilma coomaan guddisaan boombiin kuffisanii jedhaniiti. Abarraan kan ittiin beekne taphaan otoo sagal buleen. Abbabaan kan itti beeku matarayyee siin gadi muree. Abbabaa ragaayi hin kukkute inni karaa kaabaa qabate faranjii hin gobe kabbadaanis hin gobe. Kabbadaa Buzuneshi. Kabbadaa Buzuneshi gorootti dachaasee hundumashii. Kabbadaa yaa kabbadaa makkana goggoota biyya badaa jedhe warri sodaate immoo
Kabbadaa yaa kabbadaa makkanaa goota biyya badaa. Kabbadaa buzuna ishii goorootti dachaasee hunduma ishii jedhama. Goorootti dachaasee hundumaayyuu marsanii asiin Zawudeenii fi eenyu Hayilamaariyaam ammoo magaalaa Finfinnee qabachuudhaaf itti timani. Garuu dubbiin Xaaliyaaniin mishigiidhaan cimteetti kallattii adda addaatiin ofirraa dhoowwite jechuudha. Kanaaf gootota naannoo Finfinnee jiranii akkanatti faarsaa turan barasan jechuudha. Naannoo Finfinnee gootonni jiran biyyattii tana ijaaruu keessatti waan guddaa qabu jechuudha. Oromoon isaan dura kan jiran isaan akka Baalchaa Saafoo asuma furiidhaa gadi Baalchaa Saafoos kan jiru Sooddoo wal qabatee jechuudha. Irraa gadee kaachisee abeebee tufaa irraa gadee kaachisee abeebee tufaa gara irraa fate naatti kaastee cufaa gara irraa fate naatti kaastee cufaa jenna. Akkatti kaachisu yaa abeebee tufaa abbabee too akkatti kaachisu yaa badaanee tufaa. Garaan irraa fate naatti kaastee cufaa abbabee too garaan irraa fate naatti kaastee cufaa. Abeebee tufaa kun farda jaalata. Biyya fardaatiif Finfinneenis isa faarsuu jechuudha. Abeebee tufaa isuma. Gootota Oromoo kanneen harka kennachuu diduudhaan wareegama seenaa boonsaa galmeessanii darbanis hedduudha jedhu qorattoonni seenaa fi aadaa Oromoo. Tufaa Munaani yeroo Minilik gibira galchi harka kenni har'aan booddee qabeenyi isin qabeenya keechanii waliin wannoo kiyyaa hoo jedhu sanii hin didee labsii baase seera tume. Diinni dhufaa jira. Lolli nuti dhufaa jira. Nuti lola barbaadan deemne lolli dhufaa jira. Qophaa'ii farda keetirraa kooraan hin bu'inii ligwamni hin baafamii jedhee seera tumee lolee du'e. Yeroo sani Tufaa Munaan lola irratti du'e Abeebee Tufaa immoo qabanii niitii waliin gubanii ibiddaan gubate. Abeebee Tufaan Shubboo Ejersaa kan jedhamu mummuranii ajjeesan. Mummuranii harka miila tokko mummuranii hanga lubbuun baatutti mummuraa ture. Mummuranii ajjeesan. Kan akka Galatuu Ejersaa amalee jaatanii sun akka seenaan agarsiisutti dhirsa obboleettii Tufaa Munaati. Kun fa'aatu ajjeefame Shaggar irratti hin gabbarru jedhanii garbummaan seennu jedhanii sila lolaniif kun ibiddaan gubate. Sarawwaa Lumee kan jedhamu gibira didee jedhameetti qacceedhaan garafanii ajjeesanii miti aadaa Girrifaat kan jedhamu qabu. Amma fee amma afaanitti dhufetti ajaja yookaan 30 yookaan 40 yookaan 80 amma lubbuun jirtutti hin danda'a san booddee hin du'a jechaa namni sun. Magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa taate kana uummanni Oromoo faayidaa irraa argachuu malu osoo hin argatiin itti miidhamaa tureera. Haa ta'u malee sirna kana keessa magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa teessoo mootummaa naannichaa ta'uun ishee heeraan mirkanaa'uu maddiitti faayidaa uummanni Oromoo Finfinnee irraa argachuu malu eera mootummaatiin tumame. Kun seenaa keessatti boqonnaa haaraadha kan ture uummata Oromootiif. Hojiirra oolmaan isaa harkifachuun uummata Oromoo biratti madda komii fi gaaffii yeroo maraas ta'aa jira. Haa ta'u malee gaaffii uummanni Oromoo gama bu'uuraalee misoomaa aadaa fi seenaatiin Finfinnee irratti kaasu deebisuudhaaf hojiitti seenamee jira. Giddugala aadaa, manneen barnootaa fi dhaabbilee tajaajila hawaasummaa babal'isuuf sochiitti jirama. Wanti eenyummaa uummata kanaa mul'isu reefi giddugala aadaadha xinnoo tokkoon socho'uu jalqabe. Finfinnee keessatti hojiileen hojjetamuu malan gama aadaa fi seenaa uummatichaatiin ammallee kutannoo fi ciminaan hojjechuu gaafataa jedhu Oromoonni Finfinnee keessa jiraatan dubbisne. Namni afaan isaa kun yoo deebi'e, eenyummaa isaa kun yoo deebi'e, seenaan isaa kun yoo beekame wanti inni dhimma addaa keessa galuuf hin jiru. Maani giddugala aadaa magaalaa kudhan irratti ijaaramee gara miti maaliif kan inni gammaatti ta'u? Uummanni gaaffii kana ammoo of keessaa qaba. Gaaffii kana giddugalli aadaa akkuma kan eegametti ta'ee iddoo biraatti garuu wanti kun hojjetamuutu irra jiraata. Aadaa Oromoo kan ibsu hambaaleen akka giddugalaa Oromoo ga'umsa olaanaadhaan kapaasitii guddaadhaan jechuudha gurmaa'ee dirqama isarraa eegamu galmaan ga'uu qaba jechuudha. Maqaa daafaas darbii ijaartee kutaa lakkaaftee teessisuu miti.
Yookaan arda walgahii gochuu qofaa miti. Keessatti aartiin Oromoo hojjetamuu qaba. Eenyummaa Oromoo kan ibsu kitaaboleen adda addaa asitti dubbifamuu qabu, maxxanfamuu qabu, qoratamuu qabu. Afaan Oromoo akka dagaagu hojjetamuu qaba asitti. Muuziyeemiin Oromoo aadaa Oromoo kan ibsu meeshaaleen aadaa asitti argisiifamuu qaba. Tuufaan Munaa nama naannoo 4 kiiloo bushaa turedha jedhama. Gootonni Oromoon immoo yeroo dukkana keessa akka boqodan kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu jiru. Yaadannoodhaaf akka ijaarre maaltu ittisa magaalaa Finfinnee keessatti. Maaf namichi kun akka giddu galeessa gootii kun akka giddu galeessaatti uummanni Oromoo dukkanarraa gara ifaatti akka ba'uuf nama warra jalqaba carraaqa turan keessaa isa adda dureedha. Siidaa yaadannoo akka dhaabatu wanti ittisa maaltu jira. Afaan, aadaa, seenaa, eenyummaan keenya magaalaa kana keessatti calaqqifamuu qabaa jenneetu gaafachuutti jira. Kuni jetteedhaan miti. Finfinneen handhuura jalqaba lafa Oromoo waan turteef. Finfinnee keessatti siidaawwan uummata Oromoo ibsan, gadaa ibsan, diinagdee Oromoo ibsan lafa taa'uu qabu. Kiyyaa jedha. Maayidaa Finfinneen magaalaa muummittii guddittii Oromooti. Gootonni kun yaadatamuun, yeroo hunda dhaadatamuun, yeroo hunda maqaa isaanii ol kaasanii mul'isuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif tokko gatii isaan saba kanaaf kaffalan dhaaf beekamtii laachuun barbaachisaadha. Saba kanaaf jecha gatii kaffalaniiru waan ta'eef. Sabni Oromoo lafa kanarra hanga jiraatetti qabsoon kun itti fufu. Bifa isaaf ajandaa isaatu geeddarama malee yeroo hunda goota baasaa deemuun baay'ee barbaachisa. Heroes goota yaadataa deemuu goota akkamitti baasna? Goota galeessa gatii kaffale yoo yaadanne gootota kumaatamaan lakkaa'aman kaleessa gatii kaffalan yoo yaadanne gootota miliyoonotaan lakkaa'aman boru uumamuu danda'an har'a uumaman uumnaa jechuudha. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa gaaffii uummanni Oromoo gama aadaa fi seenaa isaatiin magaalaa Finfinnee irraa qabu deebisuudhaaf yeroo kamiinuu caalaatti hojjechaa jira jedha. Galmoon garaagaraa, manneen barnootaa garaagaraa, mana tiyaataraa akkasuma odaa taa'urii akka biyyattiitti akka magaalaa Finfinneetti fakkeenyummaa guddaa fi fudhatama guddaa qabullee ijaaruudhaaf karoorri tiyaarriin isaa dhumee sadarkaa diizaayiniitti illee itti adeemuudhaaf kan jiru jira jechuudha. Taa'urii Oromoo hojjannaa jennan naannoo kanatti amma yeroo dhiyootti propoozaala dhiyeessinee jirra. Inni hojjetamuu qaba. Ani Oromoo ibsu. Dheerinni isaa ulee abbaa gadaa biyyi tun biyya gadaati. Arda mudatisiin jedhee jira. Ulee yookaan horooroo abbaa gadaa kan mul'istu. Taa'urii karaa meetira 300 ol fagaatu hojjetamuu qabaa jenna. Finfinnee keessatti. Biyya Oromooti lafa Oromooti. Oromoon mirga qaba aadaa isaatiitti mul'isuudhaaf. Kun immoo Oromoodhaaf qaban Itoophiyaadhaafis Afrikaadhaafis waan guddaadha. Maaluma gadaan kan ibsu reeshi. Yuneeskootti galmeessisiisne waamti gadaa ibsu tokko maaluma qabannee dhiyaanna addunyaatti jechuu qabna jechuudha. Kana ibsina. Kana miidiyaan keenyas, reediyoon keenyas, hayyoonni keenyas, mootummaan keenyas irratti hojjetu qaba. Uleen keenya kana jenne ulee abbaa gadaati. Horooroon otoorree uleen cabee kan abbaa gadaa hin cabu. Beekee yoo birra tarre malee seenaan hiyyeessan qabu jedha Alii Birraa yoo taphatu. Uleen abbaa gadaa suni humna abbaa gadaa agarsiisti. Taa'uriin sun karaa fuulduraa lafa qabiyyee Oromoo abbaa gadaa ta'uu ishee mul'isna jechuudha. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa wajjin kontiraata gamoowwan 6 qabna. Isaan hundumaa asuma Finfinnee keessatti hojjetamu. Gamoowwan 6 akka aadaa fi duudhaalee uummata Oromoo ibsuudhaaf yaallee akkas hojjechaa jirra. Gamoo sinimaa tokko hojjechaa jirra. Theatrical hall tokko hojjechaa jirra. Isaan wajjin art school Oromiyaa art school isallee hojjechaa jirra. Exhibition center kan jennullee isallee hojjechaa jirra. Konseptii isaa kan fudhannu maal irratti duraan Finfinnee irratti yeroo Oromoon tuulamaa jiraachaa jiru iddoo san maaltu represent godhaa kan jedhu irratti namoota kana irratti beekumsa qaba wajjin discuss goone konseptii isaanii achirraa fudhachuu yaadne jechuudha. Akkasitti hojjechaa jirra. Gaaffiin faayidaa addaa uummanni Oromoo Finfinnee irraa argachuu mala gaaffii uummata bal'aa kan caffee Oromiyaas ta'ee jira. Xiyyeeffannoo kan gaafatu.
Amma kaan mirga isaanii dhabanii miti Oromoon gaafachuutti kan jiru. Oromoon garuu mirgi isaa haa eegamuufiidha magaalaa kana keessatti. Isa kana immoo biiroo aadaa fi turizimiinis caffeen inni aangoo olaanaa qabus dhaabbanni dimokiraasii uummata Oromoo inni biyya geggeessu Oromiyaa geggeessus itti jabaatanii deemuu irra jiraata. Uummatni Oromoo magaalaa kanarraa bu'aa argachuu qabu argachuu qaba. Akkuma jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa bu'aa uummatni Oromoo karaa siyaasaa ta'u karaa hawaasummaas karaa dinagdees argachuun irra jiru irratti hojjechaa akka jiru nan abdadha. Dhimmi faayidaa addaa magaalaa Finfinnee irraa Oromiyaan argachuu danda'uu qabdi jedhamee barreeffame sun mana barumsaa magaalaa Finfinnee keessatti barreessuun keenya ijaaruun keenya faayidaa addaa argachuu mallu sana nu argisiiseera jechuu dandeenya. Mootummaan naannoo Oromiyaas gaaffii diinagdee hawaasummaaf siyaasaa uummanni Oromoo Finfinnee irratti kaasu bu'uura irraa deebisuuf walumaa galatti fedhii uummatichaa guutuuf yeroo kutannoo olaanaan hojjechaa jirudha. Dhimma kanarratti gaafatamuu qaba jedhamanii itti amanaman hundi dhihaatanii qorannaansaa dhumee mariinsaas raawwatee